galgala banii ture ammas indide hundi keessan follow naa godhaa isiniifan deebisa jabaadhaa sumaan kan boonas namatti gargaara jirra malee waa biraa waan ittiin goonuu qabna waan ta'eef yattu himadheen beeku nama tokkotti jechuudha maaliif ani kubbii keessi himannee nama bira teechuma hojiiwwan jiran jedha malee nama tokkotti himan garuu amma immoo natti abaasnanani xoriyyee ani rakkachaa kan jira bar kanatti akka ta'e micoontuun ilmumatti daa'immu oolati akkasitti ishiitti dubbadhee ture na dhukkuba baay'ee na dhukkuba immoo dura na kufessi kufnaan gizimsan hoggaanani kufu lukni na wanni jedhe na milike lagizee sana kimiidhanna dhaqanii turanii seeran jissoo saniin hiniinessa akkasiin na goddaamee akkasumatti immoo tiradheetillee hojjechaatuman ture maayii immoo arabni kaayaa uummaatti harraqi jedhanii usuman akkasumatti tiradheetuma harrachaa jiruyyuu tunna baas torbee lama on taa'e nan ba'a torban tokko on taa'e tuun immoo na agartee na deebisti haraa keechoo immoo ijji na badde ijji mulumaayyuu ijji takkanaan argitu surmaan argitu ijji takka bakka surmaan argitu cillummaa natteette waan cillum nattetteef hin beeku dura waan kana ija dura na oofetuma maana gurraacha maaltu na dura deeman jedhe daashin na badaa jirti bakka immaanuma naa qabachuu diddeetuma cillummaa jettee amma immoo ijji tuunis akkasuma na ta'aa jirti amma kaleecha michoo maaloo ija dura waan adeemaa arguu dadhabee maalan ta'a kaa'in jedham cayyoodhan na baay'ee rakkoo keessa dabre abga waggaa tokko dabre nooyi wallahi boyti formaatan ta'u waan ta'eef tokkoffaa miidhamarra jiru ija keedhaa ija kee irratti immoo yoo dabalataan boossee rakkoo biraatti dabalama waan ta'eef eessa akka jirtu bakki ati jirtu sun eessa akka ta'e eessa akka jirtu adda baasitti himadhu waan asantamani kana jiru amma abdaabe video baay'ee ongas namni laalaa si wala iddoon ani jiru mana arabaa jirtamoo mana ijaazaa jirtamoo adda baasii dubbatan mana ijaazaatti nan baye mana ijaazaan tureeyyuu mana ijaazaatti bayeettan mucayyoon hiriyaati ammoo iddoo hojjettutti akkanatti obboleettiitii yaashiini jettee firummaa alaguma ishiinis yaa biyyumatti ollaadha na beektii na fudhattee kottu ka'anii rakkadhisuma wajjin rakkadha badheetta siggataa jettee ishiin na fudhattee amma ishii biran jiraani ishiin immoo na fudhattee namtittiitti himtee namtittiin immoo kalee alaa balaa kiyyaan itti kaate bakka alma kiyyaan ol caqacaqan isaanis kaa'ee chuma naqayeetama alma kana dhabeetuma zinjeeleetuma ofumatti xaaree ta'a kaanis Mube wanna biraa wanti gaafachuu barbaadan yoo jiraate kunoo haalli isheen jirtu haala kana keessa jirti asirratti immoo dursa maaltu akkam godhamuu qaba eessatti qubachuu qabdi akkamitti gargaaruun danda'ama kun hojii keedha Mubarak dhagaa jira video ba'uunitti tola bunet video ba'uunitti tola walala rakkoon qabu fooni oon baay'ee rakkoon qabu jedhi garuu ani rabbi ijoolleeti yaxxamaayyuu mucaa koonatti bilbilee rakkina kiyyattini moo garaanis namuu mu'ame gali kootu hoggaa inni jedhe sisuman jedha yoo lamaan nyaaman xiqqoo bayeetuman ol deebi'a rakkoon qabu yaa kan rabbi xiqqoo bayeetiin ani bakka sheeroo godha mucaan kiyyas kaajoolee namaattuu kisinmaa wannoo itti kan maan bakka Zuma jedhe sodaadha rakkina kaayaa ijoolleetti ilmoon qaba ilmootootitti himne na jalaa rifatanii jedha isaan rakkina kiyya asitti hojii dhabeetanii ana bichaa miti biyya kana keessatti biyya arabaatitti harrakachaa yeroo nyaachatan jira dhugaasan jira rakkina qabuun jedhaan ijoolleedhaan kaasilaa afaan na nagaa dhuguma na nyaadhana dhugaa ofii kiyyaa kalaata godoloos ta'u waa lamaan na baddalle ija na balleeche luka na balleeche ijuma takkittiin isa kereen ta'annaan ishiin natti na baduuf deemti lukaan danda'ee deemu waa baadhee deemu darajaa ishii xinnoo tan ol ba'uu hin danda'u bakka suu ta'ee tan lukaan akkatti lukaan lafa barbaadaa deemu kinoo riyaantoo na bira bitti barammaa ishiitu wanni jedhe namni dhufee na laaluu hin danda'a nama gootanii jechuudha barana biratti akkanumatti dhufee namni yoo na arguu barbaadeen dhufanii na laaluu hin danda'an asitti gizee tokko nasrii aanuleetittuu himadhee ijaan hin arguu maaloo ilma koo ani islaamowaas nan qabanan hojjetadhaa na dhukkubeedheetti madheen nachumaan hafee yaa waarirra jira yeroo san keessatti jechuudha
warroon nazara jirtan Yanti simal. warroon as gubbaa jirtan adaraa keessa rabbii keessanii jedha ijoolleedhaaf hin sodaadha jette ijoolleen ishiin dhageenye sagalee ishiitti si waraabina yoo viidiyoolee baate viidiyoo ishii hin waraabina rabbi sodaadha haati ilmoodhaaf hagam akka cinqamtu ilmoon haadhaaf akka cinqamtu hin beektu gatii ta'eef adaraa keessa rabbii keessa sodaadha hin waraabina. Dubai keessa abdaa'ee jirti moo isa jirti ijoolleen jala gaafachaa jiru akkaawuntiin qabdi ishiin. Amma maal takka ta'uu qabu beekta yaadannoo dirqama mana arabaa sanii deemtee namni ofitti fudhatu yookaan waan gargaarree mana bakka wayii godhattee saniin booda gargaarsa gara fayyaa isheetti fufna. Maaliif mana arabaati kaleessa yookiin oniitiin arabaa mucayyootti kaate jette sababa ishiitiin. Isaan gaa warri arabaa ganama yoo nama ta'an galgala sareedha wanni isaaniin beekamu baasanii alatti iyyuu nama gatuu danda'u. Amma rakkoo guddaan ishiin akkasumatti iyyuu ija saniinuu ija tokkoonuu hin argitu sa'aatii malee narraa ba'a jettee jala lachuu baasanii alatti yoo gadi baasanii bakki jarri kun seenan hin jiru. Inni guddaan amma namni Dubaay keessa jiraatee yookaan mana ijaazaa qabaatee ofittiin fuudha haga gaafa gargaarsa kun raawwatamuutitti hoo jedhani waan qabnurraa wannoo goonee fi yookaan immoo mana kiraayyuu kaffallee bakka teessu nu argachuudha inni guddaan. Warroonni Dubaay keessa jirtan warroonni bakka ofitti fudhachuu dandeessan rabbi keessan jedhaati warri haadha qabdan warra obboleettii qabdan injirraa ofitti fudhachuu hin dandeenye haga guyyaa muraasatiif jedhaati dubbadha. Ani ofii kooti ali'een hin jira mana hojii hin jira. Mana hojiititti immoo namni nama fudhachuu hin danda'u. Dhugaadha nutis kanuma kan barbaannee fi mana kireessuu fi wayyaa akka kottan illee achi keessa yoo gargaaramtee haalli mijatee fi gara biyyaa deemtee gaariidha waan yaadee fi viidiyoo waan nuun godhuun qabu siigalee nuti amma viidiyoon barbaannu meebi namni keenya amma sagalee hunda dhaggeeffachaan ture sagalee waasaappiin naaf ergame sagalee sana hundayyuu olaalaan ture. Kaleessa waliin dubbanne yaadnee akkuma duraan kaasne namni keenya waan ijaan argaa yeroo baay'ee waan ijaan argutti amana yeroo tokko rakkoon garaagaraa uumamaa jira rakkoo wal xaxaatu gara keenyatti deemaa dhufa waan ta'eef paaspoortiin harka ishee keessa qabdi paaspoortii harka ishee irra jira. Paaspoortii qabda walala. Paaspoortiin qabu ani paaspoortii qabeenya nan qaba harkaa kanan baafadhee yeroo isaan nan qaba. Garuu moqaata namtittiinis yaa wajjuma kiyya lukkuma kiyya na argite tan mana kontiraatatis ani badeeti miti ishiin kan na baaste haadha kiyya argite iji gizeen kuffisan mana lammataa gizee seenu jechuudha. Ani nan kufe akkuma biyyarraa dhufee ji'a torbattan kufeeyyuu ani fooqirraa jechuudha. Hanan kufe darajaa irrattan kufee an beeku akimiin na dhaqanii achumattan of beeke. Kazan booda achi isaan na fuudhanii deemanii achi xiqqoo wayyoof nan namtichi nan galcha kara biyyaa. Dallaalitti yemmuu maaloo akka nan galcha. Ani waa tokko fixadheetiin waa tokko galus waa tokko hin qabu. Kanaafuu akka nan galchine nan hojjetadha suute dheedheen ishii fidi bakka na bira kana salamee nageechan. Nageechinaan namtichi ishii bira nageechinaan namtichi achumaan bakka achumaan isaan nageechinaan ishiin mana wayiitti nagalchite ishiinis hin danda'u itti dura na hojjechiiste tanazzilaan deem bakka naan jette. Tanazzilaan deemna sa'aatii sanitti ariinaan okkolaa manuma namaatirra zoora bakka sunis dandeecheen hojjettu lukaan okkolaa ture yeroo sana bakka ifas immoo jiyyuu na badde bakka wanni biraan jiru iji na badde karamin hojjedhaare anis fedhee taa'u bichaadha gan guyyaa 3-4 soon hojjedhe nan baanan deema akkanumatti hangizee fudhadhe bakka nama tokkotti maddeen qabu kinoo rabbi tokkichi na argu abbaan barbaade dhufee na laaluu hin danda'a tagabaariidhaanii. Nama tokkotti namni sodaadhe inkwaan hiriyaan jaaladhu nama tokkotti maddeen qabu bakka maaliif namni ona dhagee maannaan jedha hojjetti biyyaa bahee jedha ijoolleen koo rifatan namni rifatan jedha bakka. Abshir wanti martuu hin darbaan yaaddeeni. Umbeeni sadaqiree namni obboleettii qabu namni haadha qabu kan haadha qabna jedhe naa gargaaru boru maalan ta'a jedhe
anu yu naman gargara ture aga kimi kiyati tuwaramo ani sakkanan ta'e namni waan namatti dhufun beekani ani nama masilaa arrachuu danda'u nama danda'u humni kiyyessi akkasi amma micoon odoo na bira jiraachuu baatte silkii kanaayyuu argee baay'ee waan hin jedhu inumaayyuu silkii ilaalemmoo na dhukkubdii isin jedha bakka hin danda'u. Mubee akkana jejjela ijoolleen tiyya hin dhageenye hanga waggaa tokkootitti ijaabadee lukaa cabee taa'u kana ijoollee kootitti nimne ijoolleen koo gaafa asirratti na arganii viidiyoon kee sheerii godhamee waraabame ijoolleen tiyya waan jalaa taati. Okay, ani nageenye bakka kana nageenye dhiifama. Obboleewwan keenya kabajamoo jaallatamoo dhageessaniittu anis dhagaan ture gurra koo wallaahi isin bira jiraata si mubee maal jettanu dirqama teennaan bilbila kaasee gargaaruu bilbila kana dhimma wayitii fi sanii gurra tokko isinii kennee gurra tokko dhaggeeffataa ture. Egaa haati keenya kunni biyya namaa keessatti ilmaan guddifachuudha biyyaa baate haga dubbadheetti jechuudha. Isin dhageessaniitu waliin dhageenya laan reefuma nagaa waan kana biyya Dubaay deemu. Waliin guddifachuudha jireenya si jijjiirachuudha. Kunoo egaa ija tokko hin qabdu miila tokko dhabdee mana taftee ijoollee keenya hojjettoota mana arabaa hojjetantu fudhatanii galanii galatooma galata guddaa qabu fudhatanii galanii namaan rakkisaa jiru jechuudha ofiis rakkatanii kun galata guddaa galatoomii kabila jirtu kan fudhattee galtee dhugaa firii dhiigaatuu isaati nama baqataa kanaaf obboleewwan keenya mee maal jedhu yaada kennadha yaada olii kennan ol galaa gastii keessa xarageessin baasee keetanii deebitanii galtu. Ijoollee silaas ijoollee siitiitti biyyaa baate ijoollee si beekurra kan jedhu wayii waan dubbatte qabdi. Haasaa gabaabaa yoo nani viidiyoo waraabdeetti ergitte yoo suuraa alatti ergite ragaa qabatamaa irraa isinii fuudhe nan amantanu haasaa gabaabaa. Rakkoo kophaa jette lubbuu biyyachaa. Hawwileet maaf dubbattaati? Hawwilee jireenya itti waameen kee ummataati. Ummatan gaafataara. Ummata keenya maal jettu? Anu qofti yoo sidii ilaale erga ilaaluun ani tokkotti sila dhiibneeti erga haadha taate ana mana gargaara gara kootiin qophii utuuni tuu akkana ta'e ijoollee si qalbii cabsuu dhufuudhaaf isinii galee ijoollee si yaanii jira. Amma asirratti maaltu jira mubee ijoollee qofa miti hawaasni naannoo ollaan maatiin firoonni jira xiinsammuu wanti jedhamu jira waan ta'eef obboleettii keenya kana hin gargaarre erga ta'e xiinsammuu isheetiifis of eeggannoo gochuun nurraa eegamaa jechuudha. Sanaa fi viidiyoo ba'uun ishee dhugaadha ragaa qabatamaa waan jedhamu tokkotti amanu namoonni baay'een haa ta'uti malee ilmoolee kootti himne ollaan koo hiriyoonni koo maatiin koo hin beekanii tasa gaafa asirratti na arganii maal akka ta'an maal takka mudatu hin beekta waan ta'eef sana jettee jirti. Ishiidhaafillee xiinsammuu isheef eeguun nurraa eegama waan ta'eef ani akka kootti viidiyoo gonkumaa bahuun waan hin taanedhaan jedhee amanaa. Kanaaf viidiyoo sana dhiisnee namatti amantan tokko namni sun dhagee yoo laale gahaadha jettanii jirtan tokko yoo jiraate Dubaay kana keessa nama sana ergitanii qaaman dhaqee ilaalee inni dabalataan ragaa bahee sanarratti hundaa'anii gargaaruun otoo danda'ame kan jedhu tokko ittiin amana malee viidiyoo ba'uun sun otoo hafii olaana ta'e yoo hin barbaadu odoosis ta'e yoo hin barbaadu akkasitti waa fudhannu jedhee amanaa galatoomaa. Mubee salaamu alaikum. Abdii waalaikum salaam. Akkam fayyaadha jirtu? Nagaa alhamdulillah. Mubee akkuma isheen jette yaadni kootillee akkasuma fakkeenyaaf ishiin kun waa rakkattee amala dalagaadhaaf baatee lukti ishee dhukkubee ijji ishee miidhame sababa kanaan kana ga'uu dandeessisa. Amma gama kootiitti gargaaruu qabna viidiyoon gonkumaa ba'uun qabu an fakkeenyaaf namni Dubaay keessa jiru anas
anis Dubai jira namni biraa jiraachuu danda'a. Qindoofne dhaqnee ilaallee dhugaasee waan jiruun gargaaruudha malee viidiyoo baasuun uummata waan qabu jedha akka yaada kootti. Aye, lesa. Walikan karena jirta. Cara nak kena segala tu ni. Aku mati jatuh aku mana baik juru. Kalau apa pasrah yo video dan namni mulun romantik kan aja juru mulun gari deh cuma like post. Kalau ada ni post koru mana ni. Wallaaf sifist isa mudaaf gaarii waan hin taaneef namni dhaqee qabatamaan argee achuma gargaaruu hin danda'ama. Asuma yaada kee xumuruu fi amaana bira halkan sa'aatii 3 rafuuf deemaa dhiifama waan isin gargaartan nin gargaara. Karree koo isa jirtaat. Minisootaan jira. Minisootaa gaafa inni gadda Minisootaadha nama barbaadaa jedhu eessa jirtani taadha. Geema kan kee eegatu dalagaan ture. Egaa kee dhumatu meedhis yeroo biraasitti inshallah. Alfaadhu galatoon baay'ee. Ayyo amma gaa warri Minisootaa warri obboleewwan keenya akka kootitti haati akkasumaan rakkattee ilmoo guddifachuudhaaf biyyaa baatee osuma jireenyi ta'uu fi dide gargaarree akkuma kaleessa gaddaa wal deeggarree wal gargaaruudhaan beekamna. Wal deeggarree wal galchinees iyyuu rakkoo kana hunda himattee miti utuma kanas haati tokko ilmoo jiraachifachuudhaaf biyyaa baatee ta'uu fi dide kabajumaan haadha keenya kana naannootti qubachiifna jedhee yaadaan. Kanaaf warri kanatti amantanii gargaaruu feetan akkaawuntii isirraa fudhanna. Zeeli ni qabna, paayipaalii ni qabna. Nama gargaaruudhaaf immoo nama ta'uu qofatu gahaadha. Akka waan isin rakkatte tosoo hin taane, akka waan isin ijji jaamee miilli cabee tosoo hin taane gaaya. Akka haati tokko biyyaa baatee biyya namaa keessa dhamaatee jireenyi ta'uu fi dinnaan galchaa jirruutu gargaaruu dandeenya. Haqa nurraa qabdi haati tokko. Haati Oromoo tokko akka Oromootti isaati akkuma saba fedhetti yoo ta'e haati tokko dhuftee ani haadha ilmaaniiti. Dhugumatti ilmaan qabaachuusi. Biyyaa baate biyya namaa keessa jiraachuusi. Mirkanoomnaan jireenya naa ta'uu dide kadhachuudhaan itti himti kan isin biyyaa baate. Seegalee Dubaayin maallaqa baaftee kan isin natti Dubaayin dhaqee achi taa'ee mubaarakitti baddee kadhadhee itti himti. Ofan jijjiiretti kan isin biyyaa baate. Ta'uu dide jireenyi sun. Utuma jireenyichi ta'uu dide haadha kana qubachiisuu dirqama qabna. An akka gootitti. Haadha koo obboleettii Leonaa taate obboleettii koo waa tokko rakkoon qabu hangara kootiin dhugaa baay'een gadde gargaaruudhaaf qophiidha. Isinis gara keessaniin yaada keessan kennaa. Yaada caalaa gara gargaarsaatti taseennu jedhaan akka kootitti gara gargaarsaatti taseennu. Walii gargaaruu barbaade gargaaru. Mugee mee yeroo tokko